Oddalateo siargaa jira uummanni. Siargaa jira. Oddalateo siargaa jira uummanni. What's up? What's up? What's up? Oddalateo siargaa jira uummanni. What's up? Hello. Akam jirtu nagaa fayyaa qabdu oolmaa bultinis nagaa yooyya bara fayyaa jirra jirtu akkam jirtu fayyaa keessanii baga nagaan dhuftan ilmaan Oromoo welcome arra akkam jirtu egaa seenaa okay ani duraanuu akkuma beektan egaa naman eegu beekte naman eegu taa'anii nama eeguu muuziqaarra kaa'anii xiqqoo maasu kun hojii kiyya miti maaliif jennaan akkan dhufeen dhaamsa dabarsee deemudha. Dura yaadachiisan qaba yaadachiisi kun tokkoffaa egaa dura dursoo warri duulaa torban kanaa baga nagaan galtani irraaftanii madoon eessatti heddummaate laata baga nagaan galtanii baga nagaan xumurtanis walla ga'uun illee gaarii bee yeroo tokkos walittis bobba'uun ofittis bobba'uun gaarii dafanii immoo irraa dhaabbachuunis gaarii hundinuu gaarii beeki gaarii keessan oolanii beette keessan oolan baga nagaan xumurre silaafuu akkuma beekamu namni ol moo hin jiru. Kabiraa amma dhimma guddaatu harkaanu qaba. Dhimmi guddaan waan biyya keessaa ilaallateeti. Duula biyya keessaa ilaala. Yeroo hundaa diinni kan keenya beekamaan mul'ataan dhaabbataan ilmaan Tigraay kan duula nutti bane weerara nutti bane qofa. Haganu diinni kan keenya tarsiimoo mootummaa argitee Tigree kan waan tokko niqniqiin hin jiru kaan hundi isaatu diina yerooti. Egaa diinni tarsiimoo kun immoo yeroo hundaa irraanfatamuu hin qabu. Bakka argitee ummanni kan keenya bakka bilisummaa isaa gonfatutti diinni tarsiimoo diina keenya. Diinni tarsiimoo mootummaa Itoophiyaa kan EPRDF'n hoogganamu qofa. Kan amma gara Somaaleetti nutti banames diina yerooti. Diina yerooti. Gaafa nuti humnoomne, gaafa nuti abboomne, gaafa nuti mirga arganne, gaafa nuti abbaa biyyaa taane, gaafa sana fira keenya malee diina keenya miti. Ammaaf ammoo yeroo weerarri argitee gabroonfataa TPLF nurratti banamee jiru kana keessatti kaan diina yerooti. Kabraa kan amma duula buusaa gonofaa gosa buusaa gonofaa saba
argitee wal gargaaruu qabna, wal hirmachuu qabna. Akka namaattis, akka nam tokkeettis, akka sabaattis, akka faamiliittis. Faamiliidha sabni kun. Faamiluma tokko. Egaa ilmaan argitee obboleeyyan garaa tokkoyyuu wal lolu. Ilkaan walirraa cabsu wal ajjeesu yoo barbaadan. Kuni kan argitee yeroo dheeraan jiraatu miti. Gabaabaan hin furama. Hundinuu furtuu qaba. Kan araarri furre TPLF qofa. Isa kana beekuu qabna. Kanaaf yeroo ammaa Baar Harargeetti duulli deemaa jiru kana namooti yaamicha argitee akkuma deengadda jenne gargaarsi ammas deemuu qaba. Kanarratti namoota jaarrolee Oromoo jaarmiyaa kamiin keessaa jiraatan, jaarmiyaa fedhe keessaa jiraatan warri argitee akkaataa horiin ergamuun gaafataa jirantu jira. Horii walitti qabnee jirraa karaa kamiin erginaa warra jedhaa jirantu jira. Biyyoota Arabaarraa, biyyoota ollaarraa isa kana nu gargaaranii warri nuti jennuun jaarroleen argitee kan keenya jaarroleen dhumti Oromoo keenya kabaa jiran ijoollee naannoo ba'aa beennu akka Sheet Aliilessaa faa, Abdallaa Suleefaa, Haji Bushuraa faa bilbila isaanii akka nuu keessan akka wal quunnamnu warra biyya Arabaa karaa jaraatiin akka nama godhanii barbaadu. Kanaaf isa kana akka nu gargaartaniin isin gaafadha. Kun egaa hatattamatti biyyoota adda addaarraa horii walitti qabnee jirraa jedhanii warri gaafatan jiru. Namoota hedduudha. Amma fakkeenyaaf caffeeraammis gaafataa turan piraaveetiidhaan nama nuu godhaayii jedhanii deebisaan kennuuf inni eega argite Sayyid Abdulqaadir Jeelaanii eegee micciiree gadhiise. Argitee takka achi waraana takka as waraana garuu jibicha gara qotu wallaale argite jibicha sangaan jibicha yeroo leenjisan bar sangaatti dhani jibicha jibootii lamaan walitti dhamte ta'ee argite kan argite waanjoo keessa gaggaragaltu. Kanaaf yeroo ammaa kana keessa nama faaggaa afuufu malee nama furmaataaf karaa nama akeeku dhabamee jira. Kanaaf isa kana akka dirmattanii bilbila Haji Bushuraa, bilbila Abdallaa Sulee, bilbila Sheet Aliilessaa akka nuu kennitan. Namoota biyyoota adda addaarraa ka gaafataa jiran wal quunnamsiisa'ani. Haganu anqoonnan god waan tokkollee karaa kiyyaanis ta'e karaa kiyyaawwanni ergamu hin jiru. Ani hin beeku nama tokkollee gaafatama akkasiis hin fudhadhu. Kanaaf karaa jaraatiin hatattamatti akka namni godhamuuf barbaadeeti. Hedduu galatooma. Kabira mucaa tokko argitee egaa namni Oromoo bakka bakkatti rarakkatu jira. Kanaan dura ijoollee artistoota keessa argitee Ibroo Ibsaatiif horiin walitti qabamaa ture. Goofandii kabanee fi Saaliyaa Saamiti akkasumas argitee isaafillee aga namni kennee jira aga 3,000 walitti qabneerraaf jedhu warri argitee waan kana natti hime hedduu galatoomaa jennaani. Kabira Abbabaa Dhugaasaa inni kunis baqatee biyya ollaa jira. Amma yoonaatti namni argitee gurbaa kanaa birmata hin jiru. Amma yoonaatti mucaan kun daraasiidhas sirbituudhas sirba hedduu kan
hirphaa gaanfureessa boodana kai wobo ka jedhu kanarraa qabee Shukurii Jamaalirraa qabee sirboota hedduu hedduu namaaf kenneera. Hedduu namaa barreesseera. Gurbaan kun gargaaramuu qabaa itti dirmadha. Kabiraa ammas hedduu kanani ganama kana moo kaleessa ganama kana dhaggeeffadhe waan jaatanii afaan Oromoo ilaalchisee warri argitee jaatanii afaan guddicha afaan Oromoo kanarratti hirmaatanii hojjetaa jiran obbo Hamzaa afaan dabarsan dhagayeera. Dura isaanirraa obbo Hamzaarraa qabee hundi isaanii warri waan kanarratti fuulleffatanii yeroo isaaniitii fi qabeenya isaanii itti gumaachanii hojjetaa jiran galatoomaan jedhaan. Itti aansee waamicha inni godhe jira, waan inni dabarse jira. Achi keessatti ijoolleen faallaa dedeemaa jiran jiru. Jara kana yeroo kenneefiin jira. Hatattamatti waan hojjetaa jiran ijoollee biyya keessaatii fi biyya alaa jirtan illee hatattamatti waan kana dhaabdanii jaatanii guddicha afaan Oromoo kana waalchitanii akka wajjin hojjettan. Maaliif? Ilaal, kun jaarmiyaa miti. Kun garee uumuu miti. Warri Abashaanii ilaa zalaalam karaa nutti hojjanneen hin qaban. Akka afaan Oromoo immoo Amaariffaan afaan Oromootti hiikamu barbaadu jarri. Jarri beeksisa fa'iif. Lakki utuu nuu dhimmanii kaleessa afaan Oromoo of danda'a. Afaan of danda'udha. Afaan waggaa meeqa argitee ukkaamsaanii fi awwaalchi ajjeesuu hin dandeenyedha. Afaan argitee har'a afaan Amaaraa irratti weerara banee duulaa jirudha. Amaariffaa ari'ee Finfinneetti galcheera bara. Nu qofa duulaa jira jettaniis afaan keenyas duulaa jira addunyaa irratti. Amma gaafa Googil seenu immoo kana caala abdiin qabaan. Ijoolleen waan kana hojjetaa jiran hedduu galatoomaa jennaan. Waayilchaa fi tumsaa fi karaa danda'ameen inni kun hatattama amma xumurarra ga'ee jira. Haga kana argitee itti birmadhaa gumaacha waan dandeessaniin cinaa dhaabbadhaa. Kana faallessuudhaaf warri hojjetan bal'inaan maqaa jaraatiif warra biyya keessaallee hunda isaanii maqaa dha'een jara hundayyuu bilbileefin jira. Nama bilbilaan jira. Hunda gaafachuudhaaf qajeelchuu dursa jedheetan. Maaliif? Dhimmi kun dhimma argitee OPDO tuqu miti. ABO tuqu miti. Shanee tuqu miti. Tigiree tuqu miti. Tigireen illeen kana waan mormitu hin qabdu. Waan tokko. Tigireen nama argitee nan nyaatinii narraa ka'i jettu qofa barbaaddi. Sanarraa dantaasii hin qabdu. Nan nyaatinii narraa ka'ii nama jettu. Jarri kaan ammoo warri duraan ture jireenya isaanii guutuu afaanii miti. Silaa injiraan nu nyaattullee ni inaafu. Injiraan itti namni injiraaniif tafkii itti naafa. Silaa jarri injiraaniif tafkiin argite itti inaafu. Waan hin goone hin qaban. Hin ciisan halkaniif guyyaa. Hin ciisan. Dhagee hin yaadattu yoo ta'e yeroo VOA afaan Oromoo baname daqiiqaa 15 daqiiqaa 15 daqiiqaan 15 Oromoodhaa maa kennama jedhanii hiriira baani. Jarana nutti xiqqaate afaan keenya nu dabalaa yoo jedhan gaarii bara.
nama argite Washington DC keessatti hiriira ba'ee saba hiriira ba'ee argite daqiiqaan 15 afaan Oromoofaadhaaf kennamuuf daqiiqaa 15 Tigriffaadhaaf afaan Oromoo kenname kanarratti hiriira ba'anii ummata akkasiitii wajjin jirra nuti. Kittiyyaa argitee wannaa tukaana nama nyaattee argitee ciisa si dhoowwitu utuu akka argitee injiraanitti si xuuxxeetuma calliftee gaarii. Hinumaa nyaattee kaatee isumarrayyuu immoo bakkisiisi ciminte ibidda sitti qabsiisa. Inninuu ibidda biraati. Dhukkubbii irratti namaa dabalti jechuu jarri kun. Kanaaf karaa hundayyuu laayinii jaraatiin akka deemnu barbaadan. Laayinii jarar afaan Oromoo jararra Amaariffaarra akka googilii seenu barbaadan. No way! Abadan hin fudhannu kana. Nuti afaan Oromoo Amaariffaatti hiikuudhaaf yerooyyuu hin qabnu. Hin barbaadnu. Ijoolleen keenya afaan Oromoo, afaan Ingiliffaa, afaan Faransaayii, afaan Arabaa baratti amma booda. Maal sii godhe? Eessa dhattee hojjette Amaariffaan? Eessa? Gondorii. Isumayyuu kan nutti dhiyaatu afaan Sidaamaati. Sidaama fa'a. Afaan Sidaamaa barachuu fa'a. Afaan Kuulloo barachuu fa'a. Sanatu nurraa eegama. Sanan nu barbaachisa. Afaan Adaree barachuu fa'a. Afaan Argoobbaa barachuu. Guddisuu fi babal'isuu. Afaan Affaar barachuu. Hin barbaannuyyuu achirraa Amaariffaarraa homaa bu'aan qabnu. Homaan argannu. Homaa gadadoo malee, rakkina malee. Inni nu afaan sunu hanqatee jennaan afaan Oromootiin gabbisaa dhumne as geenye. Waan hin gumaachin hin qabnu. Dhiiga qofaa miti nuti ka gumaachine afaanis gumaachine. Garuu nagaan jiraachuu hin dandeenye. Ni ga'a. Kanaaf laayinii jararraa argitee amma ijoolleen jaraa walii galanii waa nyaatan. Ijoolleen biyya keessaa argitee jiraachuuf jecha waan akkasitti sesseenti. Akka kanarraa dhaabbatan karaa danda'ame yaalii goonaaf. Karaa danda'ame amma booda agartuu wal jaamsuu hin danda'amu. Afaan irratti afaan qoosaa miti. Afaan qoosaa miti. Kan eenyummaa kan keenya ifatti mul'isee asiin nu gaheeyyuu afaan. Kan diigamuu hin danda'in afaan. Aadaa diiganiiru. Hedduu balleessaniiru. Seenaan keenya dhokateera. Hayyuun keenya kan dhokateera. Kajaraan du'e malee waamamu. Beekaan argitee maqaa Oromootiif falme maqaan isaan ka'u. Jarumaaf duunuyyuu jaraan hin faarfamne. Jarumaaf duunee jarumaanuu hin faarfamne takka ni ga'a. Kanaaf jaatanii afaan Oromoo guddicha afaan Oromoo kana Grand Father afaan Oromoo Grand Mother afaan Oromoo kana bakka hundaan kamnee haa utumsinu. Ammallee jarri amma yoonaatti warri waan kana hojjetaa jiru amma yoonaatti Lalisaa Hiikaafaa eenyu Areeriisuufaa Bariisoo Daani'eel Bariisoo Areeriisuufaan hundi isaanii jara keenya. Amzaan takkaa waan kana horii nu gargaaraan jenne horii malee immoo as hin gaamu. Dheengaddaa guyyaa lamaaf argitee weebsaayitii jaraa cufsiisanii turan. Weebsaayitiin cufamee ture. Maaliif? Egaa kanammoo deebisanii bansiisuudhaaf meeqa irratti baasan? Hamma yoonaatti naman gaafan. Ammaaf gaafataan jiran. Gara fuulduraatti yoo gargaarsi barbaachise ifa ba'aniiti gaafatu. Ifa ba'anii. Waan barbaachisuun gaafas Oromoon ba'ee bira dhaabbata. Warri maqaa argitee kanaan nagadda kanaan biyya keessattis ta'ee biyya alaatti wal hidhattanii argitee horii guuraa jirtan
horii sana ummataaf deebisa. Atattamatti. Si argaa jiraam. Ijji ummataa. Kanaaf deebisaafi. Horii galcha abbaadhaaf. Tibalaalle. Afar bila. Dingaat bala. Dingaa bila. Dingaa. Karaa biraatiin gowwoomsaa jararraa nyaadha. Homaa rakkoon qabu. Waanuma xixiqqoodhaan gowwoomsaa jararraa nyaadha argitee Habashaarra. Kaan afaanii qoosaa miti. Qoosaa miti. Tun kana hedduu galatoomaa kaan argitee hedduu waan amma irratti haasofne kan Abbabaa sana dhugaasaa san itti dirmadha. Itti dirmadha maaloo. Kaan inni kaan dirqama walii galaati. Inni kaan dirqama walii galaati. Inni baar argee irratti amma xiyyeeffate kun naannoo biraas dhaqqabuuf deema bee. Qopheessaa jiran dhiyaallee argitee qawween achitti guuramee hin dhumanne natti fakkaata malee dhiyaayis qopheessaa jiran. Anyuwaakiif Oromoo irratti kaasu. Karaa danda'ame mootummaan Itoophiyaa wayyaaneen karaa nurratti hin hojjanneen hin qaban. Karaa danda'ame. Egaa ummanni kan keenya argitee yoo du'ellee akka sheenaan taane isaa beelaan jiru akka hin duune. Yaa laazima nyaachuu qaba. Tana tunkanuma hedduu galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa yeroo biraa walitti deebina. Haa guddimnu afaan keenyas haa dirmannu nama keenyaafis karaa danda'ameen isa ammaa goofandii sanalleen ammas saaliyaa saamibbane mucaa kanaafis argitee itti dirmadha. Rabbi sii kenne warri harkaa qabdu tidirmad argitee amma artistootummaan argitee waan kanaaf iyyan hamilee dhumatu nu cabee jedhan ofiif hin kadhanne namumaafuu gaafanne yeroo deebisaa iyyuu dhabnu dhageessee guyyaa 20 eega maxxane wanni kun. Kanaaf kanarratti argitee waanuma qaqqabdan itti darba. Inni kaan immoo dirqama. Inni kaan dirqama seenaati. Waan qabduun cinaa dhaabbadha. Afooshaan ta'ee akka ijaaramtanii jirtanii. Akkaraa cheerchiitii warri jirtanis. Warri masgiida keessa jirtanis. Walitti maati horii buusa. Karaas mijeessa. Imaamota irraanis haa ta'u karaa mijeessaa warra argitee haqqii namaa nyaanne jiru. Karaa sanarraan laayinii mijeessaafi. Bilbila amma ammoo hin irraanfatinaa namoonni bilbila isaanii qabdan piraaveetiin naquun nama. Hedduu galatooma horaa bula. Hoddaa lafeewoo si argaa jira uummanni. Hoddaa lafeewoo si argaa jira uummanni. Wasa. Hoddaa lafeewoo si argaa jira uummanni.